Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtan nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin akka businiin jecha arrantanas qophii bareedaa wahii qabannee dhufnee jirra. Hamaduma qophii kennatti nu hordofan affeerraa keenya yaada yoo qabattan karaa koomantiitiin viidiyoo kana share like akka gootan kabajaan isin gaafannam. Hidhamtoonni mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti argaman hedduu dararamaa jiraachuu dhagahamee jira. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadii fi magaalota ollaa ishee keessatti argaman miidhaa jajjabaa keessatti akka argamanii fi xiinsammuun isaanii akka tuqamaa jiru dhagahamee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa hawaasa naannoo Amaaraatiin weerara TPLF miidhamaniif dandamachiisuuf birrii miiliyoona 100 gumaachuu dhagahame. Haa ta'u malee asuma naannoo Oromiyaa keessatti bakkeelee garagaratti hongee jajjabaa beelaa dheebuu fi buqabeeyyiin hedduun dhumataa akka jiran dhagahamaa jira. Gama mootummaatiin gargaarsi tokkollee akka hin jirre hawaasni naannoo gama kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa wanti dubbataa jiru tokkollee hin jiru. Hooggantoonni olaanoon naannolee Oromiyaa fi Amaaraa haala yeroo naannolee lamaanii fi biyyattii irratti magaalaa Bahar Daaritti mari'achaa jiraachuun dhagahamaa jira. Naannoo Somaaleetti miseensonni paartii badhaadhinaa kan jalqabaa ta'uun isaanii kan himan paartiin badhaadhinaa naannicha sooressuu fi sirreessuuf jechuun sochii jalqabuu isaa dubbatu. Itti gaafatamaan komishinii naannoo Somaalee kan turanii fi amma garee mormituu kana keessatti hirmaataa kan jiran obbo Habiib Muhammad Jamaal paartiin badhaadhinaa karaa irra hin jiru jechuun dubbataa jiru. Ugandaan wal dhabdee Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti qooda qabaachuu isheef doolaara miiliyoona 325 akka kaffaltu ajajamte. Manni murtii haqaa idil addunyaa ICJ Ugandaan bara 1998 hanga bara 2003 gidduutti biyyattii weeraruu isheetiin seera idil addunyaa cabsite jechuun itti murteessite. Saatalaayitiiwwan SpaceX 14 ta'an furguggifamanii guyyaa tokko booda dambalii ho'aa aduun hammatameen barbadaa'an. Saatalaayitiiwwan kunniin humna dambalii ho'aa biiftuu erga sarara yookaan siiqee orbiitii isaanirraa harcaaniin booda gubachuu isaanii dhagahame. Itiyoophiyaan namni kamuu beekamtii mootummaa malee gargaarsa walitti qabuu dhorkite. Namni kamuu eeyyama osoo hin qabaatiin koree hundeessuun mallaqa walitti qabuu akka hin dandeenye abbaan taayitaa jaarmiyaalee siviilii Itiyoophiyaa ibsee jira. Namoota murtee kana hojiirra hin oolchine osoo hin oolchin hafan qorannoo irratti erga taasifameen booda tarkaanfiin akka irratti fudhatamus hubachiisaa jiru. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n dhaabbanni biyya bulchaa jiru hidhamtootaa fi maatii hidhamtootaa hiraarsuu akka dhaabuu ibsa baaseen gaafate. Jaarmiyaaleen hooggantoonni isaa hedduun sababoota adda addaatiin mana hidhaa keessa jiran kun ibsa isaa keessatti dhaabni badhaadhinaa kan biyya bulchaa jiru addatti miseensotaa fi deeggartoota ABO hiraarsaa jiraachuu jabeessee US Amerikaan nama haleellaa buufata xiyyaaraa Kaabul irratti odeeffannoo kenne doolaara miiliyoona 10 nan badhaasa jette. Humnootiin TPLF Affaar keessatti aanaalee 5 to'achuun dhagahame. Humnootiin TPLF haleellaa gama iddoowwan Tigraay fi naannolee Affaar daangessaniin bananiin torbee darbe keessa itti cimuun naannoon Affaar ibse. Akka ibsaa naannichaatti haleellaan TPLF geggeessaa jiru daandii guddicha gara Jabuutii geessu to'achuuf kan kaayeffatedha jedhan. Ibsi waajjira komishinii Affaar dilbata baaseen akka jedhutti aanaan 5 kanneen godina Kilbaat keessatti argamanii fi magaalaa Abaalaa humnoota TPLF'n to'atamaniiru jedhe. Akka ibsa kanatti aanaaleen Abaalaa, Magaalee Iraabiitii, Konaabaa fi Baraahileen to'annoo humnoota TPLF jala galaniiru jedhu. Dhaggeeffattoota hordoftoota keenya qophiin qabannee dhufnee hakan hanga ammaatti dhaggeeffattanidha. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaatti isiniin jedha. Qophii kana qopheessee kan isin faana ture Anfaat Jaamiiti. Salaamu alaikum.
ابن قرآني جال خلق محمد هنا فرقه رحمتاني ونندد بي سيادة جيسو بلا ربي قريب ودي قرينيسو مرا ولمتك بيد بمسيسو سنة ربي تيوان مسوداتيسو إساتي بكنا نجان واباسو توبة النسوحان وارقاتيسو رحمة ساكسا يكنو فديسو قلبي كأنيانو فجيسو نوف كني تقوى في ماني جالا خلق محمد نفرقت رحمتاني